dhufee maarkiidhaan karaanatti irra jirtu sirrii miti. Haalati tuubatte akkasii miti ennaan dhiira ishee sossobaa jirutu jira ani isheen barbaadu. እህቴ ጋር በቃ ሁለታችሁም አንዴ ተያይዛችሁ አንድ ሳምንት ወይም ሄዳችሁ እዛ ቡታጅራ ገጠር ላይ ነው። እኔን የጠረጠረችበት መንገድ ራሷ እያደረገችው ስለሆነ ምንም አይደለም። ገብቷል። የሰው ልጅ መጀመሪያ ራሱን ካላመነ ሌላ ሰው ሊያምን አይችልም። ችግሩ እንደ ችግር ሊፈቱት ይገባ ነበር። ያው ቤዛም ስሜታዊ ሆነች፣ እሱም በኋላ እንደገና ስሜቱን አዳምጦ እሷ ጋር ሄዶ ሲያይ ያየው ነገር በቃ እንደጠበቀው አይደለም። የሰው አስወጥታ 3 ቀን 4 ቀን ብቻ አሳድራ አቲ ሹማራን ተሉማራ ማል ቀብዳ የሰው ነንተለ ነማ ገዲ ባስቴ መናጉያ መቀቡሽቴ ኢሼራ ማል ቀብዳ ቆይ አኒ አንማ ሰላም ሱን አከትሼ ሰመራቹ ኩኒ ኦኔ ሰጡቁ ኩኒ ማልራ ቀብዳ ማርክ በዝጋበር እንተለራ ማል ቀብዳ መቆይ ነጋሚቲ አቲ ነጋደምኔ በኢየሱስም ani kan injud salam sanarra maal qaba markin kan bicha gaafinatti ta'e namichi kun eessuma isaati obboleessa haadha isaati natti fakkaata akka yaadutti wasiila wasiira Efreem Fay jechuun lemleeffaa jechuudha wasiila isaaniiti. Isaaniif immoo obboleetti natti fakkaata akka yaadutti isinii galeeraanna. Eessuma saati natti fakkaata eessuma saati obboleettii kobira deemaati torbii tokko achi taa'aayyuu jedha jechuudha. Na akka afaan isaarraa dubbatutti inni maal jedhe jechuudha namichi kun haalli maarkin itti hubate sirrii miti jedhe. Haalli maarkin itti hubate sirrii miti. Ani biizii wajjiniin baay'isee gadi fageesse haasa'eera. Waan baay'ee wajjiniin haasa'ee waan baay'ee na haasofsiiste. Haalli itti deemaa jiru sirrii miti. Ani mucaa wajjiniin Toomii wajjiniin waan tokkitti waan hin qabu tokko hin jiru faamiliidha. Anaaf isaa fi faamiliiyyuu kan walitti fidee gidduu keenya taa'ee fattanii isaa faamiliiyyuu kan akka isaan wal simatan godhe isadha. Aniif Toomii waan tokko waan walirraa qabnu hin jiru. Garuu akkaataan itti hubate akkaataa sana miti gara biraatti. Akkaataan ani hubadhe sanatti hubate inni si jettee jedhe isheen. Haala sanatti si hubachuu ani hubachuu kootiif dogoggoradha. Innis immoo sanani haala sanaan hubadheeni deebisee akka sanatti fudhate. Garuu anaaf Toomii gidduu homtuu hin jiru. Gaaf sana akkuma carraa dhufe na laaluudhaaf akka na dabbaree jiru sila beekuu fi na bira dhufe malee waan biraadhaaf miti. Innis faamiliidha, isheen sunis faamiliidha. Inni iyyuu ishee manatti gasheettaa akka ta'e Toomiin guyyaa tokko na biratti arguunsaa maaliif isa dabbareessa akka kanatti jette. Ani lamaan isaanii wal biratti fidee isaan haasofsiisuu barbaadeen ture jedhe jechuudha. Isaan haasofsiisuu barbaadeen ture garuu immoo biiziin fagaattee maatii ishii bira deemteetti. Homaa gochuu hin danda'uufanii maarkii haasofsiisuu dhufee jedhe. Akkaataan maarkiin itti uffate sirrii miti. Sirrii miti jedhe siruma dogoggora guddaadha akkaataan itti maarkiin itti hubate. Yaadni inni keessa jiru sirrii miti biiziin na hubachiisteetti. Garuu immoo jedhe wanti maarkiin gochaa jiru biiziidha komfortiin kennineefi nagaan kennineefi ofitti amanummaan qabdu dhugaa isheetti seedhe ilaala. Namichi dhugaa isheetti jedhe maaliif tokkoffaarratti mucaa kana hin beektu kaleessan argine hariiroo wajjiniin dabarsan hin beektu yookiin obboleettii wajjiniin dhalate miti yookiin intala daadhaasaa minaaminii miti. Ollummaatu maarkii qabe beekumsatu maarkii qabeen tala kana gargaaraa jira malee biiziitti wanti faradamu tokko hin jiru jedhe namichi. Dhugaa isaa dubbisuu ishii dhugaa dubbadhu dhugaa rabbii. Biiziitti wanti faradamu tokko hin jiru hin beektu. Har'a kaasee dhuftee gaafa manatti galtuu intala durbaati waan ta'eef waan baay'eeti isheetti dhaga'ama. Ijoollummaa keessa jirti, dargaggummaa keessa jirti, biiziin xiqqoodha. Waan baay'eetti dhaga'amuu danda'a. Edda isheedhaaf komfortii laatuu baatee gammachuu laatuu baatee manicha haa baasu bahuu qabdii haa baasu baqqaayi jireenya isaatu caalaafi jireenya isaatu caalaafi isheerraa biiziitu caalaafi ani nan beeka maarkiiyyuu biiziitti haalli kun yoo dhaga'ameyyuu maarkiin sila beekuuf sila ollaa ta'ee fi sila wajjin dhalatanii waliin nyaatanii guddatanii fi kan ishee gargaaraa jiru. Garuu biizii immoo akka sanatti itti mul'achuu didee ishii edda akka sanatti biiziitti mul'achuu didee gammachiisuu baate bakka maarkiin dhiisuu qaba ture. Waan godhe sanatti iyyuu immoo edda maarkiin gaabbee deemee immoo waan sirreessuuf jedhetti immoo
Toomi biratti arge toomiin inni biratti arge immoo haala hin taanetti hubachiise. Haala sanatti hubachuun isaa sirrii miti. Haalli inni itti na hubate haalan ani isa ittiin hubadhe sanaan na hubate jette Biiziineedha. Ishi haala sanaan isa hubachuu kootiifuu balleessaa. Ishi balleessaadha jette. Biiziinumaan goone dhugaa. Balleessaa yoo haa ta'u ishaanuyyuu nan balleesse haa ta'u. Haala sanaan hubachuu kootiifiyyuu jetteetti Biiziineedha. Inni garuu maargiin dhufee ani kana caalatti isheen waan ofiishi gochaa jirtuu fi anaa shakkite jedhe. Waan ofiishi amma gochaa jirtuun Toomii wajjiniin amma waan jiraachaa jirtuuf jechuudha isinii galeera. Waan amma ofiishi gochaa jirtuu fi anaan akka sanatti na shakkiteedha. Otoo na jaalatti otoo na kabajji ta'ee dhuguma na wajjin ta'uu barbaaddi ta'ee dhiira manatti hin fiddoodhe. Dhiira isa kamidhaa Toomii nama gidduu isaaniitti waan meeqa kaffalaa ture bar. Maargi aarsaa meeqa sii kaffalee dhugaa rabbii Toomiin araba Yesuus simintee. Aarsaa mana jedhamne aarsaa meeqa kan kaffalee fidhachuudha Toomiin isaan gidduutti. Hindi isheen dhiira biraa waan ishee sossobaa jiru sila qabduu fi isa wajjiniin ta'uu barbaaddi. Kanaaf ani isheen barbaadu jedhee jechuudha. Ani isheen barbaadu mucaa namaa manaa gadi baasteetu guyyaa meeqa goodaa guyyaa 3 goodaa bushitee. Bakka akka isheen garaa jabeetti taate akka isheen inaaffaa qabdu naa galee. Kun akka gidduu keenyatti hin uumamne jedhee kootu na biratti galeennaanii na biratti galuudha diddee jedhe. Na biratti galuu diddee. Ennaan maalii ani obbolaa durbaa baay'een qaba. Akka isaan dhiiratti amma kaanii galaniin barbaadu. Waan ofii koofii ofii keerratti hin taane namarratti faraduu hin qabnu. Intala durbaati. Waan baay'eetu jira. Maatii sodaachuutu jira. Umurii kanatti sim jettee dhuftee sitti galuun hin ta'u. Isa kana hubachuudhaa qabda. Yeroo kennuufii qabda. Waan baay'eetitti dhaga'ama intala durbaati waan ta'eef sim jettee dhuma amma manaa kaatee dhuftees biratti galuu hin dandeessu. Kanaafuu kana hubachuufii qabda. Dirqama amma kayyaa mana biratti galii jechuun hin qabdu. Wanta sirratuu qabu sirreessitee kaatee boodallee akka isheen si bira dhuftu gochuu qabda. Naan lakki ishee nama ababbalaa jiru dhiira nama biraa nama ababbalaa jirutu jira waan ta'eef isatti haa galtu waan isheen barbaadu. Namichayyuu tuffatee qajeele jechuudha. Maarkii akka godhutti himu. Akkam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaa keessan nagaa galata Waaqayyoo isinillee baga nagaa keessan naaf taatanii qimamoochee naa jirtu nagaa keessan ani jira. Warri mana kanaaf haaraa taatan immoo subscribe laag godhanutti dabalamaa faamilii keenya nuuf taasisuun jedha isiniin jaaladha baay. Subscribe godhaashi subscribe like naa godhaashi subscribe like naa godhaati dhaloota baay'ee biraan naa gaashi qimamoochee dhugaa rabbii.